Maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii fakkeenyaan qabduutii. Maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii. Hangafa lubootaaf ergamoota saamee taate kan argamte dubree Maariyaamee dhiphinaa namootaa daftee kan hubattu fayyisaa ilma kee kan namaaf kadhattu. Dhiphinaa namootaa daftee kan hubattu fayyisaa ilma kee kan namaaf kadhattu. Fakkeenyaan qabduutii maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii. Suraafeel kiruubeel caala galanni kee gooftaa samiif lafaa baateeraa dubbii kee. Hafuura qulqulluun Elsaabeet guutamtee mucaan ji'a jaha si galateeffatee. Hafuura qulqulluun Elsaabeet guutamtee mucaan ji'a jaha si galateeffatee. Fakkeenyaan qabduutii maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii. Qulqulluu 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 jedhamuun samiif lafa irratti inni waaqeffamu. Karaa keen argamee addunyaa fayyinni ammas ni dubbannaa siif ta'a kabajni. Karaa keen argamee addunyaa fayyinni ammas ni dubbannaa siif ta'a kabajni. Fakkeenyaan qabduutii maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii. Dubartoonni baay'een qulqulloota ta'anii qulqulloota hedduu raajotas dahanii isaan irraa addaa ulfinni kee garuu si malee fayyinaa kan da'ee hin jiru. Isaan irraa addaa ulfinni kee garuu si malee fayyinaa kan da'ee hin jiru. Fakkeenyaan qabduutii maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii. Fakkeenyaan qabduutii maalin fakkeessinaa dhaloota hunda caalaa si galateeffannaa. Egaa Yaaqoobii duumessa Eliyaasii godoo Abrahaamii ati Yesuusii.